Meeqaaf isin gaafadha? Maallaqni osoo gammachuu bituu baate namoonni maaliif birraa aduu osoo hin jedhin ganna qorraa fi rooba osoo hin jedhin hojjetu isinitti fakkaata? Maallaqa osoo qabaatanii namoonni sababoota garaagaraatiin rakkachuudhaan icciitii isaanii baasanii ijji gaarii fi yaraa otoo isaan ilaalu deeggarsa barbaacha miidiyaa hawaasaarra ni ba'u isinitti fakkaata? Obboleewwan keenya hedduun daa'ima araasii ji'a 2-3 dhiisanii biyya Arabaatti kan godaanan sababa dhabaatanii miti. Osoo qabaatanii namni ilmoo isaa lubbuu hin barreetti garaa jabaatu hin jiru. Osoo maallaqa qabaatanii daa'imman hedduun akka hiriyoota isaaniitti yeroo mana barumsaa deemuu qabanitti umurii isaanii malee maatii isaanii qarqaaruuf jecha hojii humna isaaniitti ol ta'e ni hojjetu. Akka hiriyoota isaaniitti taphatanii burraaqu malee hin hojjetani. Kun isaan ijoo waan ta'aniif malee rakkinoota hedduutu sababa maallaqa dhabuutiin dhala namaa mudata. Ati qabaannanii fi siif milkoofnan addunyaan naannoo kee qofatti naannofti. Ati dhabaa taanan garuu waa'ee kee namni dhimmamuyyuu hin jiru. Inumaayyuu yoo maallaqa qabaatte yookiin duute malee namni waa'ee keeyyuu yaadatu hin jiru. Kun immoo dhugaa jirtudha. Liqimsi. Kanaaf atis jiraatti duutetoo irraanfatamurraa cimii hojjedhu. Meeshaa addunyaa bituu danda'u kana sirriitti harkatti qabadhu.